akkam jirtan nagaa keessanii nagaa kootiin galata waaqayyo isin akkamiin nagadamte arramoo dhufeen jira jechuudha waan tokko irratti dubbachuu barbaadeetini innis maalinni jechuu dandeessu jechuudha viidiyoo kee laayikiidhaan sammaraa pilis jechuudha like godhaa subscribe godhaa jechuudha warri maataan naaf hin taane maatii taa'aa isiniin jedha akkuma immoo viidiyoo jammartanii laayikiidhaan jammaraa viidiyoo muhammadummaa daawwadhaaf shuufaa isiniin jedha innis maalinni jechuudha wanta narraa jechuudha irratti dubbachuu barbaade jechuudha jireenya namaa keessatti hundammoo nama wal jaalatu jidduu haa ta'u hundarra immoo haadha manaaf abbaa manaa jidduu jechuudha namni galuun ni barbaachisa hundammoo hin barbaachisu hundammoo bakka kamitti galuu qaba yookiin immoo bakka kamitti galuu hin qabu kan jedhu irratti dubbachuun barbaade jechuudha isinis immoo yaada keessaniif ibsadhaa bakka duganni bakka kanatti dogongorteerta sirreeffadhuunaan jedhaa dhugaa dubbachuudhaaf jireenya namaa keessaa hundammoo nama wal jaalatu gidduu nama bultii qabatee haadha manaa abbaa manaa jidduu namni tokko seenuu hin qabu jedha akka kootitti minim rakkinni illee osoo isaan gidduu jiraate rakkina isaa wal taane wajjin furuudha yaa irruma caala warra fakkeenyaaf jaalala hundammoo wal jaalatan osoo hin taane maaliti jaalallee ganaa kan walitti haasa'an irrammoo irra caala warroota tidaariidhaan osoo jiranii namni isaanii nama sadaffaan isaanii jidduu galuu jira jechuudha miidiyaa kanarratti isin eegartu jedhee yaada wantoonni akkasii sun barbaachisaadha hin barbaachisaa miti hundammoo bakka kamitti barbaachisuu qaba isaanimmoo ta'e immoo nama akkamiitu wanta san barbaachisa kan jiru sarratti dubbachuun barbaadeen jechuudha akka kootitti ani yaa namni haadhaaf abbaa manaa ta'e yaa namni wal loluu danda'a yaa nama dhiisi gullichaa fi gullichaan walitti buutuu jedhu kaayoo jedhanii inna gaafa haatiif abbaan manaa tokko wal lolanii abbaan manaatis haati manaatis fakkeenyaaf gaafa namatti fakkeenyaaf abbaan manaa kiyya akkas na godhe jedhanii gaafa namatti masuun namni sun nama akkamii akka ta'uu qabu fakkeenyaaf nama jireenya isaanii diigumoo deebisee immoo nama yookaan ishiis gorsee nama isallee gorsee wanta san furmaata laatu qabumoo jiraamti namni tokko yoo furmaata naaf laatu jettee itti himtu inda'u jechuudha dubbii si'alaa baay'isa jechuudha achi deemee aggaacee jireenya keessatti gufuu kan ta'u jiru jechuudha wantoonni akkanaa kun baay'eedha jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf ta'e taanaan fakkeenyaaf ati gaafuma abbaa manaa keetiin wal loltes haa ta'u inni isaa balleessu ati isaa balleessitu gaafa namatti himtu sun namni sun nama ana furmaata naa laata hundammoo bakka hundumarraa immoo jechuudha gaafa bakka warroonni abbaa manaa ta'anii haadha manaa ta'anii gaafa bakka rakkoon isaanii jidduutti uumame bakka yoo akkamsanuu yoo baase jechuudha yoo hamma danda'an ofumaa furmaata laatudha manumatti gorfachuudha yoo dadhaban immoo hundarra kadhannaa godhuudha jechuudha ishiin isaa balleessu inni isaa balleessu kadhannaa godhuudha kanumarra immoo yoo kanumas immoo kan ta'uudha fakkeenyaaf akka amantaa keenya akka ortodoksiitti abbaa gaabbii jira jechuudha abbaa gaabbii hundammoo qeesii jedhan san jechuudha isatti himatanii nama san ishiinis yoo balleessite innis yoo balleesse gorsanii akka deebisan godhuudhaan jedha amma fakkeenyaaf yoo fakkeenya fudhanne miidiyaa kanarratti ijoolleen baay'een bakka gaa'illi isaanii kabajamaadha maal jenne kanaan dura numti mataa kiyyaansaa warroota ijoollee barnoota irraa fudhachaa turan baay'ee isaaniitu irraa barachaa ture bakka laalee jira miti namarraa laalte waan tokko baratta jechuudha maaliif adeemsa keessatti gaafa nama tokko si bukkee tokko yoo laaltu waan baay'ee irraa baratta jechuudha gaarii soo ta'e gaarummaa sanii akkasitti fudhatta badaa soo ta'e immoo irraa deebita jechuudha fakkeenyaaf dhugaa dubbachuudhaaf ta'e hubiyyee fi intinii jechuudha baay'ee warreen isaan baay'ee natti tolu dhugaa kiristoosiin jechuudha gin immoo bakka akkasitti yeroo tokko namni jireenya kee keessa galee jireenya keetitti namni makame jireenya keessa laa balleessa jechuudha inni kun maaliif akka ta'e maaliif yoo ta'e tokko furmaata mataa keenyaa hundammoo rakkoo mataa keenyatti nutti galee kadhannaadhaan furuu jechuudha
Lammata immoo abbaa gaabbii yoo qaba inni abbaatti abbaa gaabbii yoommoo abbaa gaabbii kanas immoo hin jiraannes ta'uu danda'u fagoo sunirraa yoo ta'anis kan ta'e immoo maatii keenya keessaa nama furmaata nu laata jenne nama san abdannu yoo ta'e nama hin da'uum nagargaru dubbii nutti baay'isoo hin dammoo jireenya keenya diigu san osoo hin taane bakka yookaan immoo ofuma keenya jechuudha namni sun nama fakkeenyaaf namni tokko yoo aare jechuudha wanta namni sun aarsa nama fakkeenya mataa keessatti gaafa namni na aarse nama na aarse sana waan arge natti abaasa jechuudha amalli kiyya akkasii jechuudha gini immoo yoo nama sanirraa fagaadhe hin deeme jechuudha xiqqoo ishirraa fagaadhe nan taragaggaa jechuudha warroon amalli akkanaa kun illee baay'ee keenya bira jiraachuu danda'a gaafa namni tokko nu miidhe gaafa nama san arge natti caala sirii jechuudha yookaan immoo nama san biraan laggiseedha deemnee boqonnaa arganne sammuu keenya firii goone wanta isa furmaatatti laatu akka laannu deemudha ta'ee yaada akka kootitti jechuudha gonkumaa jechuudha jireenya namaa keessatti jechuudha warra gaa'ela qabatan jechuudha jaalallee illee okee haa ta'u yaa ganaadha waan ta'eef gin warra abbaa manaa fi haadha manaa ta'anii bultii godhatan nama sadaffaan gonguma isaan jidduutti hin barbaachisu jechuudha obboleettis ta'e maalis yookaan jechuudha abbaa haadha bakka jira miti gabbaanii too gabanaa ofii himachuurra ofiin bakka jira miti taragaaggaanii maatii ofiitti ofiin isheenis kara maatii isheetti furmaata laatu yoo kun martudha jechuun nagariin ababaasee furmaata kan dhabe yoo ta'e malee nama ba'ee fidanii jireenya ofiitti galchuun baay'ee nama miidha jedhee yaada akka kootitti jechuudha gonkumaa namni sadaffaan hin barbaachisu dhugaa dubbachuudhaaf batalaa namni yeroo ammaa namni yeroo kanaa jechuudha jireenya kee kasii gumalee jechuudha jireenya kee kasii ijaaruu hin jiru jechuudha dubarri isaa taatu batalaa immoo yeroo ammaa dhiifama naa godhaate anillee dubaruma anis waan an ta'u hin beeku baase jechuudha dubara bakka eega gaafaati jireenya gaarii jammartee bakka jira miti sittiin hafti jechuudha dhugaa waqa sittiin hafti nama duraanuu ka jaalala wajjin qabatasa wajjin dhiisa san dhiiste inna anaaf inni akkas turre maal akkas turre wanta akkasii kun ani hin barbaachisu jedha dhugaa warri shamarran jechuudha warri viidiyoo kana dhageessa anis shamarran magaaroo jechuudha please jechuudha dhugaa dubbachuudha bakka jira miti of rakasiisu ta'a wanta akkanaa kun jechuudha bakka biraankis haa ta'u biraankiillee yoo ta'e bakka yoo fakkeenyaaf gaafa biraanki tokko hojjedhu waan irratti hojjedhu badambe xiinxaluun qaba jechuudha maaliif wanti namni hojjedhu kun namni natti rifataa'e waan dammoo namni natti gammadaa'e namni natti barataa'e namni narraa barataa'e jedhamee yaadamuudha malee jechuudha akkanumaan biraankiidha yookiin maallaqumaa ta'e bakkuma rikkaashatti yoo of mul'anne gaarii miti jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf ta'e taananii maaliif amma mucayyoo hubiyyee fi eenyumni maqaan isaa maqaan abbaan mana hubiyyee sun yaala badee maqaan isaa naafoo eeyyan jechuudha mi'ama mucayyoon tuni dhugaa dubbachuudhaaf ta'e taanaan viidiyoo isaanii yeroo isaan maraa gadi furan inni wallaala jechuudha viidiyoo isaanii jechuudha wanta katattala dhugaa dubbachuudhaaf enna hamma ishiin mi'amma ishiin akkatti of rakkachiiste isin taasifamtanii jechuudha warri viidiyoo isaan laaltan hamma ishiin of rakkachiiste bakka yooni rikkaash nagarii dhugaa waaqa dubbachuudha ምንም ቢሆንም እኮ ጀራ ጨራ ዋቀየውን ኬኛ ለፈኑ ጎዴ ገነመ ጋሁ ዋቀየውን ኡሙ በቃ ዝም ጀኤት ምት ዋቀየውን ከን ኡሜቹላ ጋፍ ምን ኡሙ ሰኒ ኑፍሲሞ ዋን ኑፍተው ዋቀየውን ኦልካየን ኡቤ ጀቹላ እና አማሺ አመም የውቱን ኦፍራከቺሲስቲ አኒ ባየ በቃ ጀራምቲ በቃ namni akka kootitti viidiyoon san laaltanii waan baay'ee taasifatan jedhee yaada jechuudha maaliif rikkaashadha jechuudha kun bakka rikkaash jechuudha jira miti meeshaa tokko meeshaa guddiidhaan bittee fi meeshaa rikkaashaan bitte garagarii miti akkasitti ofirraa agarsiisuudha jechuudha kun dhugaa biraan kumallee yoo ta'e gaarii miti jechuudha akkasitti ofirraa agarsiisu amma maalummaan nama ziqqi gadi jedhanii ziqqi gadi jedhutti waan kana kan hojjechuun nama dabbara jechuudha birriin akkanaan dhufu haafu jechuudha deebisii immoo birriin gaa'ela keetitti maalummaa kee haadha manaa kee kan kaffaasisu daa'ima kee kan kaffaasisu birriin kanaan illee dhufu namatti haafuun jedha akka kootitti bilis dhugaa warra jechuudha warri biraan kee hojjettanii dhugaa Itoophiyaatti nuuroo waddaddeerti jechuudha nuuroo waddaddeettanii
haadha manaa keessan garaatti baattu hin boochisiinaa. Daa'ima keessan hin boochisiinaa jechuudha. Maalati tidaariin kibiriidha jechuudha. Dhugata tidaariin kibiriidha nama beekuuf jechuudha. Kabajanii haadha manaaf abbaa manaaf tidaarii fi kabajanii Kiristoosin akka mana amantaa jaalate abbaan manaa keessanis haadha manaa keessan jaaladhaa jedha qaalii Waaqayyoon jechuudha. Inna birriidha jettanii haadha manaa keessan hin boochisiisanii ganaa bakkuma fiddanii dhuftanii nama of rakachisiisan wajjin hin rakachisiisan jedha warri dhiiraa. Dhagaa jecha kana jechuudha dhugaa namachuu gaarii miti. Na viidiyoon kiyya irraa kana fakkaata. Viidiyoon kiyya namni sadaffaa gaa'ela namaa keessa hundammoo abbaa haadha manaa gidduu keessa akka hin barbaachisnedha jechuudha. Isinis immoo jechuudha fuuldurumaaf gaa'ela soo godhattanii warri godhattanii sirtan jireenya keessanitti nama sadaffaa hin gashiina jechuudha. Yoo dandeessan furmaata ofii keessanii laadhaa dadhabdan immoo nama tokko bakka nama gaarii maatii keessan keessaa haadha fi abbaa keessan haa ta'u wanta akkasii godhaa malee isin hin jira. Viidiyoon kee irraa kana fakkaata. Viidiyoon biraa toltee deemuutti nagaadhaan tura.